السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طالبات في مادة اللغة العربية للمرحلة المتوسطة في مركز دار الهدى لتحفيظ القرآن الكريم والتعليم الأكاديمي. درس اليوم: علامات الإعراب الأساسية. الرفع، الضمة مثل التلميذ مجتهد، النصب، الفتحة مثل شاهدت العصفور، الجر، الكسرة مثل مررت بالمسجد، الجر، السكون مثل لم يذهب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسين دي سكنا ما شاء الله جرا ما شاء الله. ربي سنها قدس وسنها مدس جرا ربي سنها مدس إفا على ما ربي سنها تايس جرا إيجا جالتم توتا كبجم توتا خردف توتا كنا ورتو هرزي قرآن في برنوتا دار الهدى مقالا شاشمانيا كيساتي أرقمو ورتو برنوتا أكاكولي غرغرا برسيسودان بيا كينا كيساتي ورتو جلقبات ورتون كن بركم لما فكر أتوربا براتوتا إبالما أول فراتودان وكاسماتودان برسيسا تريجرا. الحمد لله رب العالمين. برومسي ورتو كنا كيساتي براتمو حفظي قرآنا برنوتا حديثا لغة عربي لغة انجليفا برنوتا كمبيوترا برومسا اسپورتي يوكاني تكواندو تيفي اكاسما برومسا اكادامي كتا توكو إرّا hanga kutaa saddeetiiti jechuun. Egaa hiree bareedduu tana warroonni argattanii ilmaan teessan iddoo kanatti barsiisuudhaan argamtan baga gammaddan baga walumaan gammannee isiniin jedha. Bara itti aanu bara 2018 keessa barattoota muraasa barumsa kanatti dabalamuu barbaadan simachuudhaaf ji'a 11ffaa kana keessa qophii isaa xumuree isin eegaa jira. Egaa iddoon qabnu baay'ee muraasa waan ta'eef warroonni hiree kanan arganne kan argattuudhaaf hawwaa turtan akka hiree kanatti fayyadamtan asumaan isin yaadachiisa. Akkaataan itti baratamu barataan barbaade barumsa qofa baratee gara manaa galuu danda'a. Barataan barbaade barumsa baratee nyaata manaa fidatee iddoo bultii barumsa galgala baratamullee qooda fudhatuu danda'a. Yoo kanaa mitillee kan jedhamu taate tajaajila guutuu isaa as keessa nu bira jechuudha. Barnoota iddoo bultii nyaata guutuu isaa tajaajila as keessatti eegana ammallee argatuudhaan baratuu ni danda'a. Kanaaf wirtuun hifzii qur'aanaaf barnoota daarul hudaa wirtuu akaakulee barnoota garagaraa uf jalatti ammatuudhaan akka biyya kennaatitti wirtuu isaa jalqabaati. Faaruun kan rabbii kennaati. Eegana yoo rabbi fidheetiin jedhe inshallah dhaloota biyyaa fi biyyootana dachii tana ni bareechan jennee boru abdannu. Eegana ammallee asirraa oomishnee addunyaadhaaf raabsuudhaaf deemaa jirra. Ilmaan teessan ta'in eegana ammallee sagantootii garagaraa isin dhiyeessuudhaan isin gammachiisan kana maasha Allah guddadhaa mudhadhaa dubbadhaa ijji hamtuun isin hin arginiin waan keessan isiniin jedhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.